Tole, ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenyaa maatii YouTube kanaa kan taatan hundi keenya nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu jechaa harka fuunee kunoo har'ammoo torbanoota kana keessaa wantoota hedduu dambalii qilleensarra hoolaa turanii fi wantoota addunyaa yookaan Oromiyaa mara keessatti ta'an hunda isin biraan ga'uuf ana jaalli keessan Iyyaasuu Abarraa isin faana kan turu yoo ta'u turtiin keessan Iyyaasuu Abarraa faana haa ta'u. Turtii barootaa fi guyyoota hedduuf ji'oota baatii hedduu boodallee har'a kunoo guyyaa kana akka carraa taanee walitti deebinee jirra. Kunis rakkoolee adda addaa mudannoo biyyootatti kana keessatti nama mudatan hunda dandamachuun irra qaariin iraanne kunoo guyyaa kana carraa guddaa ayyaantummaan warra keenyaa nuuf kenneen galata isiniin fachaan nageenya keenyi kallattii hundaan isin haa qaqqabu isiniin jechaa harka fuunee kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota maatii YouTube kana kan taatan hundi keessan jaalalaaf kabajaan keessa isin haa qaqqabu jechaa kun torbanoota kana keessa immoo qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa yookaan Impaayirri Itoophiyaa keessaa kan futtee ba'e Hangaasaa Ibraahim kan jedhamuu fi lixa Wallaggaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti wantoota tattaatee ta'aa ture kana hundumaa walitti waabeeffadhee dhufee jira. Akkasumas illee biyyoota hambaa keessa gurbaa diimaa sanaa fi kan maqaan isaa manneen hidhaa Qaallittiif Qilinxoorra hadda fagaatee waamamee hin beekne. Innis Maandeellaa Oromoo kan ta'e Baqqalaa Garbaa. Isaan kanneen waabeeffadhee dhufee jira. Kunoo innis as isin waliin kan turu ani turtii keessan Iyyaasuu Abarraati. Kanaaf kun oduun hoytuun kan jirtu guyyaa har'aa keessatti kan isin waliin turu hana jaal keessan Iyyaasuu Abarraati. Turtiin keessan qabsoo intartiimentii itti fufaa waliin ta'uu keessaniin as qabsoon itti fufaa intartiimentii YouTube chaanaalii kanaa waliin turtii kan gochaa jirtan yookaan kan ganamaa ture Oromoo Show agarsiistuu Oromummaa YouTube kana waliin turtii keessan haga dhumaatti ta'u. Tole yeroo oduu keenya yookaan haala odeessaalee keenya biyya keessaadhaan itti fufnu Impaayira Itoophiyaa keessaatii bakka bu'aa mana maree bakka bu'oota uummataa kan ta'e Hangaasaa Ibraahim Dr. Hangaasaa Ibraahim tola feesbuukii isaanii irratti ol bahuudhaan laayiviidhaan wantoota hedduu fi tuqaalee hedduu daddabarsuun yeroo tan darbe keessallee Jawaarin akkaataa qeequuf yaalee bifa Jawaariin hadhiisu fakkaateellee ture. Har'a garuu yaada isaa naanneeffachuudhaan wantoota godhe hundatti gaabbee ifama Jawaariin gaafatee biltsiginnaan hojii isheen dalagaa jirtuu fi biltsiginnaan yookaan badhaadhinni naannoo Oromiyaa keessa jiru hundi akkaataan itti wantoota inni hojjetaa jiru hundumaan mormuuf xiinxalaa kan ture kun innis jaal keenya Dr. Hangaasaa Ibraahim har'a qabsoo uummata Oromootti makamuuf akka karoorsi yookaan murannoon akka ba'ee dubbate argisiisee jira. Manni maree bakka bu'oota uummataa yookiis paarlamaan naannoo Oromiyaa irratti federaalaa walitti hundaa'uun nageenya uummataa eegsisna yookaan sarbama mirga namoomaa yookaan nageenya uummata siivilii ta'e kan diigamaa jiru biyyoota kana keessatti ta'e lixa Oromiyaa irratti xiyyeeffachuun nageenya uummata eegsisna jechuun waloo waraana waloo dachee Oromiyaa irratti gaggeessuuf mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Amaaraa wal ta'uudhaan waraana lixa Oromiyaatti bobbaasaa kan jiru kana dura dhaabbadhe ittiin himamu kan jedhu Dr. Hangaasaa Ibraahim kan inni dubbate uummatis dura dhaabbachuu qabu jechuun sagalee uummataa ta'ee jira. Torban kana keessatti biltsiginnaa yeroo tan darbe gaardii isaallee yookaan eddota isaa irraa kaastee turteen inni garuu osoo nan ajjeesin Jawaariin illee dhiifama gaafadha uummata kiyyaaf illee dhugaa jirtu dhimmimaan uummata kiyyaa osoo hargu callisuu hin qabu jechuudhaan kan inni dubbataa ture. Kanaaf isin biraan kan geenyu turtiin keessan nu faana haa ta'u bal'inaan itti fufnee kan waliin dubbannu yoo ta'u nu faana tura turtiin keessan yeroo mara qabsoo itti fufaa intartiimentii yookaan Oromoo Show kan jedhu kaleessas Oromoo Show kan ture YouTube keenya gubuudhaan gara qabsoo itti fufaa intartiimentii jechuudhaan bifa kanaan maqaa qabsoo itti jijjiirraan asiin dhumnee jirra malee qabsoo itti fufaa intartiimentii goonee jirra jechuudha. Kanaaf turtiin keessan asiin haa ta'u kaleessa guyyaa gaafa roobii kan jedhu waxabajjii 2022
waxabajji. Ja godina Wallagga Lixaa aanaa Mandii bakka xiqqoo hambaa Sabattii jedhamutti waraanni adda bilisummaa Oromoo waraana PP irratti dhukaasa hedduu daddabarsaa akka ture wabeeffadhe ture. Achirrattis sa'a 2 hanga sa'a 10tti kan dhukaa ture yoo ta'u madoodhaaf reeffaan isaaniin hadabee waraanni bilisummaa Oromoo gara Mooraatti deddeebi'e. PPnis baqachuun gara magaalaatti ol deebi'uudhaan wantoota baay'ee babal'eessaa turte. Gara Qeellee Wallaggaattis immoo qaariin guma uummattoota nama 200 walitti qabuun waraanni PP xalayyaa barreessuun waraqaadhaan walgahii jechuun walitti qabanii sanarraa walgahii sanarratti kan isaan irratti uummata walitti qabanii uummata irratti dhukaasa banan maqaa ABO shanee jechuudhaan ABO'tti haqaffachuu barbaadu. Kun yoomiyyuu kan ta'u malu miti. Kanaaf uummati keenya cina isaanii akka dhaabbattan asumaan isin biraan ga'uu barbaadan. Kanaaf uummatni Oromoo yeroo kamitti ABO hadheessuuf miidiyaalee hawaasaa biyya Impaayera Itoophiyaa yookaan biyya Itoophiyaa kana keessa naanna'an irratti dhugaa isinitti hin fakkaatin uummata Oromoof golgaa ta'e yookaan gaachana dhugaa kan ta'e dubbataa jiru kan falmaa jiru lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne kan kennee dirree mooraa qabsoo filatee raatee agabuuf firee mukaa wantoota hedduu argatu nyaatu dhabu hagabuu kun hidhatee uummata Oromoo ala kabulaa jiru cina dhaabbachuun uummata Oromoo biyya kana keessa jiru akka faana dhaabbattan asumaan isin biraan ga'a. Kanaaf uummata nagaa irratti dhukaasanii uummatni Amaaraa lixa Wallaggaa jiran uummatni ABO'n kan mucoolii keenya yookaan daa'imman keenya wajjin bulan nu biraa sooratan dhukaasa nurratti hin banne mootummaa kana kan nu fixaa jiru ka jedhanii afaan isaanii dubbataa jiran har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa dhaqanii daawwachuu dandeessu. Mootummaan garuu shira shaneeti jechuudhaan isaanitti deeffata, isaanitti haqata wanta godhu haangoorra turuuf nageenya biyyaa dhowwuudhaan qaala'insa jireenyaan uummata aleelaa irratti rasaasan uummata fixaa jira. Kanaaf uummanni Oromoo kana beekee ABO cina dhaabbatee diddaa garbummaa jaarraa tokkoof waggaa 50 kan ture ofirraa goolabuuf biyya Itoophiyaa gaanfa Afrikaa bilisoomsuuf uummata qabsaa'e uummata Oromoo qabsaa paartii kan ta'e yookaan hidhatee kan ba'e manammoo adda bilisummaa Oromoo tumsuuf cina dhaabbachuudhaan wanna dandeessaniin cina dhaabbattanii qabsoo keessanitti goolabaa. Bilisummaa gaanfa Afrikaa karaa uummata Oromoo yookaan paartii adda bilisummaa Oromooti kan argamuu danda'u. Kanaaf uummanni Oromoo yeroo kamitti bira dhaabbadha. Haga morma keessanitti sodaa malee uummata keessan waboof dhaabbadha. Daa'ima keessan kaleessas bira dhaabbachaa jirtu hin beekna jaalalatni waboof qabdan argaa jirra hin beekna har'as gara fuulduraatti akkasiin bira dhaabbattan jabeessanii waamicha keenya asiin biraan ga'uuf ani isin cina jiruudha. Kanaaf turtii hedduu booda aga hammaattis kan wal faana jiru turtiin keessan yeroo mara adda bilisummaa Oromoo gargaaruuf cina dhaabbachuudhaan yeroo hundumaatti turtii keessan isaan bira godha. Kanaaf jaallatamtoota hordoftoota maatii Oromoo YouTube channel kana kataatan hundi keessan share subscribe gochuudhaan hiriyoota keessan firaa yaada qabdan hundumaa karaa koomentiidhaan nu qaqqabsiisaa isiniin jenna. Sirba caalaa daggafaadhaan caalaa bultumeedhaan caalaa gaarumsaan walitti kadeebinu ta'u. Akekadhu ni ubatta nariifatin ni gufatta asitti meera beekisin kanu nama kakaatu hunda namanu dhahaa baruu fallaggaa heerurji sanyii barbaadan qotatee bajji tuuluu lako allaatti baalleen qabee hin barriisuu naannisaa siifan jiraa naan jedhi numaa waliif gaaddisaa sumaaf qalbiin na caba marartuu kalmoo dhaba marartuu kalmoo dhaba sumaaf qalbiin na caba marartuu kalmoo dhaba marartuu kalmoo dhaba kuuluu dhaqoo bidiruu sooqeetanii sawaan ittoo baafadhaa
Adeesi wayyaan gosku osoo namamuu obsee. Kunoo walitti deebinee jira jaallatamtoota fi hordoftoota keenya. Walitti deebinee jira jaallan keenya Caalaa Gaaromsaa kulula koo osoo hammamuu hobsitee jedhee hammamuu osoo hobsine iyyuu hobsi garbummaa kun nurra bubbulaa jira. Kanaaf goolabuu qabna. Kana isiniin jedha. Turtiin keessa yeroo hundumaa qabsoo itti fufaa intartiimentii yeroo hundumaa ejjennoo cina dhaabbadhaa koomentii barreessaa fi sheer godhaa sabskiraayib godhaa nu cina dhaabbadhaa afiirraa keenya torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u torbee dhuftu mata duree biraadhaan yoo walitti deebinu hangasitti nagaan nuuf turaa isin jaallannaa nagaan turtii nagaa. Kichuutti nyaatu asheeta birraa araanni koo suma koonna baasii dharraa araanni koo suma koonna baasii.